Yo, hashamarka fone kamna odin jirtan jaaratu tawfiq kabjatan oromo ka youtube ri man kushur duftan baga jaratani baga jarani sinjachatan jachada harra me guya raftitika guya warro jin olan guya family fi jin olni so basani guya family fi no jin olu khana bella ballen kamna na me malo jana vlog du ko yisini wara barbale tini sani hanga matana fana tura amma riba kane kursi nyane tinin jirra achbo da bane tinin jirra bane mo chada daimatti to kosi killen safi wontoota park wan lalla waytu jirate opsichon anna achi demna da tinin jirti ha demnu kame awwala karasachi demne achbo da mo bella mo kamna bella masaillen demna achbo cha uyan kena khara kama katao walin argina sinin jada sani fuyu turti garin wajiri sin jada last piece opsichon asu qabda. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته guys أشمار كفون الجرة جرتو سنين جدا أكو من سنين جدار يرو هرفتي يوكين بقولنا دا كناف مدام فونه الدو بنسولي يوكيني هوري منا جشلو الدو هوري منا جسني واتك كتك أجرسي من جد نجرة إن شاء الله كانوا فانا ترى أول ما كان يوجنغونا يا يرو غاري so da umur suar marwana to kosi kana jiratin jirte chada sani fuyu chada amma daima ya binel dota itbulisni binel dota na fakati ya binel dota itbulisni tin chada onto to kachi boda be daima tin har hakimi da ile bella qabdi achille demna achi boda kanuma achi boda ile kaba kataw namana kana chada hangar matan fana tura so kuna amma kana jirran wani makenya ra tqo fagata ba yem fagatu أجن نوجس سجى شوفي رب عاشها ميجان لا لا أكسي كنا نمو أسجرة كنا مو عاشها كيدا أكست سدي تاني فاميلي داندي ما جرا قفا سادي ما جرا بنا عاشا أكسي so devi tinin jirra bote gene tinin jirra la wan opsichon narra daima titum ismole tin sanu fidde kino argitani daima timulisa daima wan kana lallalu qabdi biyya faranjiiti wanta uumamaa kana baratu qabdi daimti akka biyya sana gadu babaane arginu kanaaf kana yu meeqas gatii meeqatti qaffale barbaade dhufne arbaadiyya jirra kino asa daima timulisu nana fakata achi wala fardi leen jira lukku leen jirti hola leen jirti naamna hanin jirami kana lallalu dhufne cha lala ano haati qaada faranjinu taate jirana na yaw garu barida wallahi lazim makanati daima wanto to timulisu belado timulisu dirqama detini yada na sawu basani hno bakata dhufne jirra jacha na akkasi ga yaa ummata qashti nufaana tura baadiyaan akkam bareeddi abba maasha Allah tabarakallah tikko garuna ajaya normal la tini da ka sawa ba horiin akkasum tira kana amma daima askesa basne tinin itmulisna yachada no san fat la yu jirti bar ya na waricitan nafaqame waricita yada cita ma sanati mulis yetoko chala cita sanati mulis ashi qoya yetaka citaan kinoti waricita yade fechala cita sinille biya batan citaan sindu beetin injira kana la lumale jetti kinofsen so amma saalaltee tin jirti keesse ne mali kana batam tilaltee tin jirti amma mo me kara
boqqolloo isin galeera wantoota bakka akkana uumama rabbii kana itti mul'isuudha bakka miti fresh godhaatiin hin jirra har'a fresh on jechaadha akkasii amma munaan nama baadiyyaa ajaa'iba wallaahi lazim disnoo jedhu wallaahi lazim baxaa himatee jaan bootii akkanaa gadi bahanii daa'imallee qilleensa fudhachiisuudha asuma wantoota tokkollee itti mul'isu daa'imatti jechuudha mee wanni das nama jedha bannaatiin baadiyyaa biyyatoo ganda dhalootaa koo sirraa fagaadhoollee ananana diini na jiraadhu ani naa akkasiin jedha gotamaa deema qurumbuseen keenyas kunoo garaa keessa jirti ittiin qorruuf fa'achaatti kaameraatti mul'adhu malee itti mattiin simbichaadha namni laalaa gartii akkanitti baadhadhee deemu gartee baadiyyaa koo keessa last photo 1 minute photo 1 minute photo raakuutu garuu sama mama bittee amma immoo bakkitee farda let's go kanatti jirra laala waaw kan bareeda fardi wallaahi akka inni jiru laala kana ittiin iddoo biraa laaltu salaa akkatti silii laal salaam isinitti mul'isaatanii tureyyuu maal godha si silaa yuutii biratti baasuun barbaanneeni Coba mau lakon jira. Akkanatti jedhanii isinii galee oota amma eraftii guyyaa takka guyyaa jahan hojjetamaa guyyaa takkitti eraftiidha. Warra hojii sa'aatii dabarsanii ofiillee xiqqoosii dhaggeeffachuun bakka akkanaa kanan gadi bahanii bareeduma jedhanii yaada. Nah, saniif bakka kana dhufnee jechaa. Obsacho. So definitely jirra. Wallahi lazim waan kuni waan bareeda warroon daa'imni qabdan jechaadha. Ijoollee teessan gadi baasa wanta akkana naaturii yookaan immoo waan naaturii maal jedhama jira obsacho. Uumaa rabbii kana jechaadha akkanatti itti mul'isaanii waan akka horii farda lukkuu wala kaza kan jechaadha daa'immootatti. Akkanatti mul'isaanii maaliif isaaniif interessant godhaan jedheetanii yaada. Miknyaatuma nu argateen jirootuma akkana nuyi gadi babbaasnu yeroo tokko gadi babbaasna nu paarkii bootii waan akkanaa finnaani viidiyoo waraabnu malee jechaadha. Galteetiin reaction isiin gootu ka addaa isinii galee raamcha tokko faa qilleensa bareeda illee fudhatti. Kanaa isin jedha wanni kun daa'imaaf bareeda jedheetanii yaada. Isin illee achumaan faamilii keessa wajjin sa'aatii keessan akkasuma nagaa waliin dabarfattanii jechaadha. Kana amma tokko finneetiin jirra lammaffaratti kara beellama deemnaa caamma naggallee. Misaa keenya nyaannee achi booda sa'aatii sadiin takka hin qabna raffeennee achi booda immoo har'a daa'imni teenya xiqqoo infungee kittibaata qabdi jechaadha. Deemnee kittibaatii san beellama seellee deemnaa jechaadha. Doktara sii bira achi booda immoo hin gallaa achi booda akkanaa jechaadha akkasii dhumataa ammaaf let's go. Guys waan isin jechuu barbaanne akkuma isin jedhe yaa doktora bira har'a beellama qabdi daa'imni jenneetiin hin turre. Irriba keessa yeroo wallaa osoo jarjarreetiin fiigaa irriba keessaa ka'ee iyyuu beetanii nakaastee jechaadha. Annaa wanta saggeenu cufameetiin hin jiran jiru. Akkasitti maal taane aartii arti beetanii tunin aartii meetii akkasii mateetiin waanuma argiteef aartii. Annaa peesh taanee irraa caasa laawwata isin waraantummaa isin mul'isu barbaannee fuula dhabsine wanta akka hin dubbanne isin mul'isuuf jechumaan iyyuu. Garuu inta saakkaanatti illee hin aarinii. Na fuula kana beeta fuula kana hiiki mettiin aartii isinii galee amma yoontiin guyyaa itti aanu ta'a mikinaatuma achirratti lakka man doktora wanni taatiin hin jira sirreeffataatiin hin jiranii sababa sanii kana torbee lama booda banamaa waan ta'eef torbee lama booda itti deebina waan ta'eef suni akkasitti tarteetiin hin jirti ammaaf karaa supermarkeetii bin kot. Daa'ima isaa akkasitti qabatee faara waa bituu deemaa jirra. Har'a makiinaa seetiin oofuun barbaanne akkasitti qabannee deemaa har'a. Akkasiin isin jenna ka uummata qashtu. Waan takka waan isin tumu jechaadha. Paarsii kana guyyaa sadiitti mana kennamu guyyaa sadii dhumata. Miknaatum isiirraa jechaadha.
Isiidha isinirraa kan ka'e mikinaatum meetii sana jecha sa'a takkatti qaata fanfarsiittee jirti isin sa'a takkatti jirti sa'a takkatti jirti sa'a takkatti Sa'aatii lama dhabaan muus ta'uu baanne qaamti dubartii keenya daa'imti durba waan ta'e madaaya. Qacambureetii tana bara isinitti mul'isu dheetiin inni malee natti iyyuu tolaan jira. Wallaahi kaataa amma asoote kana keessa siin haqoon. Ohne Zucker, nehme ich die eine und die zwei soll ich die zwei nehmen? So hordoftoota keenya na amma si cufaa manaan isheetiin jira waan marayyuu jira hojjetatanii ragee galgala irratti bahaatiin jira. Ammoo taraan xiyyeechaadha fattaa shakkaa fattaa jedhaatiin jechaadha hiriyooti hojii sa'aatii dabarsuudha jechaadha gadi bahee xiqqoo si illee guyyaan irratti kiyyaa waan harateef gadi bahee hiriyooti hojii sa'aatii fudhadhee xiqqoo si sanaa jedhee ofii kiyyaallee of dhageeffadhee minaaman anniin jechaadha achi booda karaa manaa jechaadha guyyaan keenya akkana ture yaa'u viidiyoo marallee isin waraabuu hawwaannu jechaadha. Yaa'u haga danda'ame takka takka waraabneetiin jira yaa'u amma keessa godhan gana hojjeta maali kanallee waraabuun dirqama miti waan ta'eef laakiin wantoota jiru tokko tokko waraabneetiin jirra akkana ture vloogiin kennaa akkatti gammada abdii guddaa qabna qexxaan garuu jechaadha prank paartituun qexxaan yeroo isin gadhiisna hanga isinitti nagaa nu tura nagaa fira hunda rabbisin faana jira taras peace. All set. Pull up, pull up, pull up, pull up, pull up, pull up. I get some, riding around in a coupe. Pull up, pull up, pull up.